Oromooti. Lol poolisoonni humna Amaaraa uummata Oromoo kaaba Oromiyaa godin Walloo Aana Jillee Dhummuggaarraa bananii namooti ajjeefaman 13 ol yoo ga'an hedduutu madaa jaalaqaafan fayyeera waan qindeeffatu qaba. Lola qindaa'aa kaleessa adoolessa 11 2022 kaaba Oromiyaa godina Walloo Aana Jillee Dhummuggaa magaalaa Baxxee keessatti poolisoota humna addaa Amaaraan banameen lubbuun ilmaan Oromoo qulqulluu hedduun darbuun gariin madaanii jiru. Lola duula qindaa'aa saamicha qabeenyaa fi fedhii lafa babal'ifannaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraan kaleessa geggeeffame kanaan namoonni 13 ol yoo du'an hedduun madaanii jiru. Ilmaan Oromoo magaalaa Baxxeerraa ajjeefaman Ammee Umaaru, Adam Mohee Adame, Aliyyirree Mohee Aliyyuu, ilma Muhammad Abbaayitoo, Muhammad Abdallaa Aliyyi yeroo ta'u, achuma Aana Jillee Dhummuggaa ganda Goodaarraa Muhammad Aliyyi Kabbuu, warra Seekaalii, obbolaa lamaan ganda naannoftuurraa Muhammad Doodaa ta'uun barameera. Lola humnoota finxaaleeyyii olaantummaa saba Amaaraaf hojjetan bananiin kanneen mada'an Hasan Abbaa Gaaroo, Jamaal Abdallaa Qaadii, Hasan Maammaa, Aliyyi Tukkusaat, Humaadee Adam Aliyyi, Womadee Adam Arabuu, Muhammad Afuroo, Aliyyi Dullaa, Muhammad Ade, Kuuchee Dullaa, Abdallaa Muhammadee, Kadir Ibrahim, Himaamaa Goodaa, Aliyyi Umad Arboo, Musee Umarii fi kanneen biroo hedduun jiraachuu jiraattonni naannichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aana Jillee Dhummuggaa keessatti lola of tuultonni sababoota garaa himuunii fi dhaadannoo Oromiyaa bakkoota biroo keessatti uummata Amaaraatu ajjeefamaa jira, nuti ammoo ilmaan Oromoo nutti dhiyoo jiran ajjeesna jedhuun lola geggeeffameen uummatichi madoo isaa mana yaalaa itti geeffatu dhorkamuun yoo dararamu humna itti dhufe akka itti dhufetti ofirraa deebisuuf dandeettii fi qabeenya isaa guutuu laachuun gootummaan dura dhaabbachaa turuun barameera. Umaru ganda Baxxee, Adam Mohee Adame ganda Baxxee, Aliyyirree ganda Baxxee, Mohee Aliyyuu ganda Baxxee, Muhammad Abbaayitoo ganda Baxxee, Muhammad Abdallaa Aliyyi ganda Goodaa, Muhammad Aliyyi Kabbuu ganduma Goodaa Seekalii, Muhammad Doddaa, Hasan Abboo, Jamaal Abdallaa Qaadii, Hasan Maammaa, Aliyyi Tukkusaat, Hammadee Adam Aliyyi, Womadee Adam Arabuu, ganda Goodaa Seekalii Kiitarreesse kuni. Ayyee. Ammee Lootee ganda Oodamaa Naannoo Jillee Dhummuggaa. Ayyee. Waliigalatti nama 13 nama maqaa seene kuni. Nama 13 wareegame. Nama 13 warra wareegamee mana gahee amma reenfasaanidhaa warra mana gahee maqaa isaaniidhaa seene akkuma alaareensi hafes ni jira namni wareegamee mana gahee maqaa isaaniidhaa qoradee yeroo gaatichi ibsuu ni danda'a kana namoota 13 kana amma warri mana gahee wareegame keessa. Miilan gadi isinitti yaamu yaa. Nama dama jira aboo. Faashistoonni PP godelle Shaggar Aana Dirreen Cinniit abba maatii tokko albeen qaluyyoo ijjeessan Aana Miidhaqeenyilletti rasaasan nam tokko ijjeessuun himame. Jaal'awwi Muhammad waan itti darqabe. Faashistoonni impaayera dhiiga Oromoo xuuxu tiksuuf koloneel Abiy Ahmed irraa ergama fudhatanii bobba'an gocha suukkanneessaa raawwachaa jiru. Akka maddi keenya Aanaa Dirree Cinnii ganda bolaa Roggeetii arraata biyyoolessa Oromiyaaf himetti guyyaadheen gaddaa guyyaa gabaa adoolessa 10/2022 dubartoota namoota gabaa fi baabura dhaqan dirqaman walitti qabuun dorsisaa fi itti dhaadachaa turan. Kana booda ji'a ja'aaf gabaa baaburaa fi dhimma kamiifuu lafa gabaa kana akka hin dhufne jechuun itti himaniiru. Kana malees fira kootu du'e jettanii bakkaa bakkatti akka hin deemne yoo diddanii kan sochootan ta'e rasaasan wal gaafanna erga jedhaniin booda waraana bilisummaa Oromoo nu irratti nyaachiftanii waliin jiraachuu akka hin dandeenye himuun rasaasni tokko waraana bilisummaa Oromoo waboo biraan nutti dhuka'ee taanaan nuti ammoo isin fixuuf qophiidha jechuu isaanii maddi keenya kun himeera. Ergamtoonni PP humna addaa ta'an kun magaalaa Kamisii Bolaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessa kan qubatan yoo ta'u dararaa hamaa jiraattota magaalaa sanaa irraan ga'aa jiru.
Jiraattonni magaalaa sanaa bilbila akka hin fayyadamne kan dhorkaman yoo ta'u, adoolessa 9/2022 obbo Beekumaa Lammaa qabanii erga dararaa turanii booda adoolessa 10 baasan. Haa ta'u malee haala hin beekamneen guyyaa kaleessaa adoolessa 11/2022 mana isaatti dhaquun haala suukkanneessaan albeen qalanii akka ajjeesan maddi keenya dabalee himeera. Obbo Beekumaan abbaa daa'ima lamaa yoo ta'u, hojii daldalaatiin maatii isaa jiraachisa. Obbo Beekumaan nama naamusaa fi jaalala hawaasaa qabu malee hirmaannaa siyaasaa kam keessaa illee kan hin qabne ta'us sababa oromummaa isaaf qofa akka ajjeesan maddi keenya himeera. Gama biraatiin Wanaa Midaaqanyee ganda dirree Weenniitti qote bulaa Oromoo obbo Fiqaaduu Obsaa lafa nagaatti kan ajjeesan adoolessa 11/2022. Obbo Fiqaaduun abbaa maatii yoo ta'u, lollis ta'ee sochiin waraanaa lafa hin jirretti magaalaadhaa ba'uun rasaasaan dhaanii akka ajjeesan maddi keenya Aanaa Midaaqanyee arraata biyyoolessa Oromiyaaf himeera. Waraanni murni bilxiginnaa dhiyeenya hangar godin Gujii lixaa bobbaafaman uummata shororkeessaa jiraachuun dhaga'am jaal murteessa bantii bal'inni isaa qaba. Murni faashistii PP Oromiyaa dirree lolaa gochuun waraana hedduu humnaan qabee leenjisuun ergama ajjechaa fi dararaa ilmaan Oromoo irratti raawwachuuf ergaa fudhatanii booda xumura baatii waxabajjii irraa qabuun bifa haaraan bobbaafaman uummata nagaa shororkeessuu eegalanii jiru. Waraanni biltsiginnaa diinummaa uummata Oromoo fudhatanii bobbaafaman kanneen torbee darbe keessa godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa qubsiifaman hawaasa magaalichaa fi gandoota ollaa irratti doorsisa gaggeessuun hawaasicha daran shororkeessaa jiru. Kaleessa adoolessa 11/2022 waraanni biltsiginnaa magaalaa Bulee Horaa qubsiifaman kunneen gara ganda Saakichaa jedhamutti bobba'an uummata nagaa goolaa fi saamaa jiraachuu maddeen arraata biyyaalessa Oromiyaa magaalichaa gabaasaniiru. Waraanni murna maafiyaa PP kanneen torbee darbe magaalaa Bulee Horaatti buufaman lakkoofsaan 540 yoo ta'an ergaa qubatanii kaasuun hawaasicha dararaa jiraachuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Waraanni faashisti PP duulqindaa godin Wallaggaa Aanaa Limmuu Galiilaa taasisaa jiraachuun baram jaaldaandii elemoo waan itti darqaba. Murni biltsiginnaa impaayirtii keessatti lola filannoo jalqabaa godhatee geggeessaa jiru baatii bitootessaa bara 2022 irraa eegaluun loltoota danuu bifa haaraan lixa Oromiyaa fi giddugaleessa Oromiyaa keessatti bobbaasee jira. Loltoonni murna faashistii PP'n ergaman kun godinootaa fi onoota qubsiifaman keessatti duula qindaa'aa geggeessaa jiru. Waraanni murna biltsiginnaa godina Bahaa Wallaggaa Ona Limmuu Galiilaa qubsiifaman baay'inaan gara daangaa ganda Leemmaa kan taate ganda Dhagaa Waaree keessa qubatanii jiru. Waraanni achi qubatee jiru kun adoolessa 11 bara 2022 ijoollee horii eegduu fi maanguddoota argan sodaachisaa fi sossobuun bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru gaafachaa turan. Namoota ganda sanaan dhalattoota gandichaa keessaa meeqatu miseensota waraana bilisummaa Oromooti eenyu faadhaa fi maatii isaanii qorachaa oolan. Kana malees namoota kanaan dura hidhaa turanii fi baay'ina waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'aa tures qorachaa turaniiru. Bobbaa guyyaa kaleessaa gochaa turaniin Dhagaa Waaree irraan gara Leemmaatitti sochii taasisaa turuu maddeen ibsuun karoora isaaniin Haroo Limmuu, Limmuu Galiilaa fi eebantuu to'achuun gara giddaatti deemuu akka ta'es maddeen dabaluun addeessaniiru. Godin Lixa Wallaggaa Aanaa Gulisoof Ayira keessa waraanni weerartuu Impaayir Itoophiyaa namoonni nagaa qabanii hidhaa jiraachuu jiraattoti dubbatan. Yaalnimoona Faayisaa bal'inni isaa qaba. Tibba kana murni biltsiginnaa duula waraanaa Oromiyaatti garee finxaaleeyyii warreen sabboonummaa Oromoo cabsuu fi qabsoo uummata Oromoo laamsheessuun abjuu sirna dulloomaa atseewotaa durii galmaan ga'uuf tattaafatan lixa Oromiyaatti duula waraanaa waloo gochuuf murni biltsiginnaa waamicha dhiyeesseen dararaa uummata irraan ga'aa jiru. Adoolessa 5/2022 humni gara lixa Oromiyaatti bobbaafame keessa bulchiinsa godina lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii keessatti kaabinoonni tiksitoota impaayirichaa hoteelota magaalaa Gimbii keessatti argamu tokko tokko keessatti affeerran godhamuun simannaa erga taasisaniin booda gara aanolee fi gandoota bobba'anitti dirqama jabaa akkaan fudhatanii ba'anii turan. Haaluma kanaan adoolessa 11/2022 godina lixa Wallaggaa Ona Gullisoo ganda Waayyuu Mannii keessatti Malkaamuu Zawudee kan jedhamu abbaa maatii kan ta'e ganama toora isaa tokko akka lakkoofsa impaarettiitti mana isaatti qabanii reebicha margarraan ga'aniin booda fuudhanii akka deeman maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru.
Oduudhuma wal fakkaatuun Onaayiraa ganda lalisaa birbir keessatti adoolessa 8/2022 jechuun jimaata darbe namoota ammaaf maqaan isaanii nu hin qaqqabin jiru badii tokko malee qabanii mana hidhaatti dararaa jiraachuu jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Akka maddeen jedhanitti yaada murni aangoo irra jiru ani Oromoodha ofiin jechuun fakkeessan uummata sobaa waraana isaa uummatatti bobbaasuun gidirsaa jiru kun Oromummaa iddaa fi dhiiganitti dhalannee fi sabboonummaa keenyarraa duuba nu hin deebisu jechuun yaada isaanii maddeen yaada jiraattota ona lameenii arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamu oduun kenni dilee adoolessa 12/2022